Kan dura rabbiin gartee gaa nama dhaasee dhalaa mala dhiirota hin horre. Ati kumaan qabduuti ooyiruu haaftee Uummaan gubbaa kana hin ari'aati. Uummanni walumaanuu yaaduu nama akkamitti sochaafatanii fi siif dhufanii fi muuziqoon taa'ee abbaa gidduu. Sudah firasnya kullum furan, biarlah. Ini nama furan, ya. Bagaimana kena tahu jangan saatin seasa gali, mau merah itu. Mucaan namoolee haane. Saboo mucaan ummaa. Hoo ibsa. Maaliif maal taate? Si dhukkubaa? Maaliif maal taate? Si dhukkubaa? Mana dhukkuba yaa abbaa. Doomaatu ilaa saatanaas raffise ibsa. Mee firaashuma kana ilaalimee nam lamaan fuudhu. Way ajaa'iba tunis. Nam lamaan fuudhu nam sadii ni fuudha firaashni maaltu siin keeta nam lama si biraan rafaa? Ya bangga narraan beenessa jechuun ka takka fuudhee asin bira cibsuu fadhaa bara. Maal fuutee? Maal jette boo maal fuutee? Irra naa deebi. Maal jette sa? Abbaa fuudhaan fedhaan jee fuudha. Fuudhaan fedhaa? Ganama hirriibaa isaa Afrikaata. Namni dalagatee waa lafa kaayateetiin hin fuudha namaan jedha. Mee maal lafaa qabnaa fuutame? Mee maaliin fuuta? Saabba tagaafa dhodhoosite san walitti qabiitu mana fuutisa qaba. Yaa abbaa kiyya. Baru waa si fuusisuu dubbinsa qabaadheetiin taniin dhodhokoosee sumaaf ji'eetiiti. Mee silaa intala bareedduu laallattee qabdaa? Attumaan na fuusiseen laalladhee illee waan. Bakar muummattana si fuusisuuf irraa? San mana fuusisee. Ni beektaa isiisan? Numaan harka malee dullee waan lallaalle qaanyi dhaamiin kamitti lallaale. Sanii si fuusisa. Umaa yaadinarraa. Na fuusiftaa? Sin fuusisa. Tanaa tokkanatti gana halkan irraa kaastee ilaa ganama firaasha olii caccabsitas. Umaa haala si fuusisa. Amma yaana? Tummaan dhiiratee sin fuusisa. Amma yaana? Nufaasi qophaa'eeti. Amma deemuu taatu sin keessaati. Maaliin dhaba qabaa meen abbaan keeti? Banna fuusise. Asyik ya. Abbaa na dhage. Ati qaaliif yangooti baay'ee. Uffata silaa torfatteeti. Ammoo rifeensa gubbaa diimeessitee ittiin taati. Uummanni kana laaleetti amma iyyaa lafaas magaalaatti jaallate. Maqaan fachiisin gaata. Akkana fedhanii homaan tan dubri baranaan kana fedhaa. Dubri kana ni fedhaati abbaan intalaa kana fedhaa du'a akkam taate. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Damiina nagiyaami. Fayya. Ziyaada. Akkami? Nagiyaama. Fayyumaa mi? Wajirta yoo. Yaa waliyaanne bara. Yaa wooni baddan qarra isaa baatee gurba. Asitti haajamee. Wooni taa kayaa gattaa. Fayyaa barbaadaan gattaa. Ilma keetti kun. Ilma kee gattaa gaati ijoollee. Osoo tokkooti. Abbeetti raajisni cisi gattaa ba. Saafii simeen macina. Akkam israati? Nagiyaa. Mujirta yoo. Fayyuma qabda. Wayyaa gurbaarra isaa baatee yoo. Walumaan jiru nama saanaa naamana. Namni nuti fayyaa. Namni nagee qabda. Fayyee. Akkami? Yaa moota eesime? Yaa barri maal fakkaata? Barri dhiisi barna quufa. Alhamdulillah mee quufan je. Ayee. Quufa kana argaa fayyaa godhuun sin je. Inshallah. Quufa barna. Abbaa ilma akkam ilmi kee waliin turtuu yoo maashaallah ilma barna. Bar xiyya tokko dhiyoo tana na harka utaaleetiin. Fayyee hoo. Akkasitti yaaboo qabuun hin dhufe si biraati haye. Hai gurbaan noo utaalu inni gaafataa ilmaa mataa kan godhate nu baatu. Yaa awoo
Ijoolleen zamanaa kan abbaa jiraachisa. Mataan silaa fayyumaa fi kan godhame jaamuun maali moo hirkube? Ijoolleen wanta faranjii tana jala yaana jaaniituma. Ayyoo. Sati yafaa maal gaafata haasa. Ijoolleen sarkaa yaadi dhumte yaa kan isaan poolisiin jiru maali yoo fasa kan deemu jechuudha. Teekaan ijoollee kunis kunoo dhiyoota nama garaa guddoo sanitti hin arge kuma achi waa meeshaa takka bituu dhagatti. Woy ijoolleen sarkaa baatee. Awwa makka ijoollee sarkaa baateeti. Woy abbaa gantaan qabdanii abbaa gantaa tuullee du'eessaa. Sababa makka inya barana ijoolleen teetuun fayyaa jedhuun sarkaayiti. Moosa abbaa gantaatiin qabne yaa gurbaasinii kuni. Yaa boo abbaa gandaatis numa qabnaati gaa abbaa gaddaa keenya hundi beektaa kanuma sabsabaa nu baaseetuma numarra nyaatu malee. Ayyeewaa. Gartee abbaa gandaa nagiyaa waan qabnuuti meegaa gadaa ammaa kana keessatti numa laalla jenneeti. Awwa rabbi abbaa gandaa khayrii qabu gartee. Kanaal ijoollee gartee mana diimasgidii isin ijaa rabbi isin haafitu qabu. Abdiin eegaa jirra mee gadaa ammaa kana dhufu jira abshii dhufu jira. Ijoollee rabbi sarka taasisaa jaalatu homaan sii godha gaa'e. Inshaallah du'a manaa godhina. Awwoo yoo kan duraan rabbiin gartee gaa nama dhaasee dhalaa mana dhiiratan hin horre isinis keessattuu akkamitti isin darraa sobsobaa baay'ee yaa gurba. Barana rabbiin ka khayrii qabu nu haafitu yaa boo waantumaa bootimee boo waantumaa akka rabbii jirte haayiti uummanni wooma ifiin fadhan malee waan hawaasni jaalatu inuma fituu dhisee jiran dubbachuu dhisee jiran. Namoonni isaaniitiif hojjechaa jiran. Wooma fi jaalatan boo isaanii faayidaa qabu malee gartee akkuma nafxanyaa kana. Isa rabbi kan numaatu nawaan biraa keessatanii akkuma uffata guyyaa jijjiiratutti bara mu'amanu jijjiiraa waliin bara karoora amma hawaasni karaa nuti eebennee dijaa nuti qoota ol galee shirim jennee rafnee shirim jennee illee uffanni shamsu nu jijjiiratanii siin jedhaniiru. Saniifuu akkasiiti gaafa amma keenya yaa'u du'aafi hajjaatti illee shafaan qabeessi afaan qabeeti meegaa seeniif waan dhufteef yaa'e. Ammaan seenaa. Yoo ibsaa. Hoggantaa. Maasatti. Biraa sun jira waan dhuftaniif seenaa fi waan dhuftaniif haasawaa jechuu isaatiiti. Eessa seenuu fi deemtaa? Eenyu bira? Eenyu bira maal goote ibsa? Maal taate? Sani maraatti yoo qalbiisitu qabna beeka. Dura haasawaa heeraan dhufneeti. Fuulan qabeessiin siin jennee reefuutan. Kushee dhoofatti. Ayi Mamad dhiisi hamcaasaa mana bichaanii seenuu fare? Ayi dhiisi gaa seenuu sama bichaanii maali? Urbaan bichaanii qabee baachisee laaquu nula achi duuba irraa deemsee. Akkasii miti isaa. Bichaanii miti kana dhiisi. Owwa biraatti jira. Owwa akkam dhiisi mee asirratti miti sa'iiti dubbii namaaf teessus biran ta'an jaambee taa'e. Dhugaafeeti. Abbaan tokkicha kanaan na harka jiraate. Hundi yaadee faras magaalaan na harkaa galte. Tokkicha kana beektaa gaatis lubbumaatu abbaa dubraa si godhe. Yaa guutummaa naannoo si harkaa galte jedhama yaa warra bishaan sattaru. Nama akkasiiti mee tokkicha kana mee narraa gaa intalaan qaban jeetiin bar. Akkasitti intalaan qabuuf si dhufe gaa'ee yaa boo warraan kana mee yookaan haayyachiisiin siin jaafa. Yaa balasii duban taatiti iduni. Yoo duban tanuti yaa shaarra ara galchee oo faras magaalaa sin turbaa hunarraa yoo. Kun xiqqaan kun hin beeku bar. Obboleeyyan isaa guddaa malee xiqqaan kun waan akkanaan beeku. Kun anuma harka jira. Dhufeetuma heeraan na fuusisii jeena dhufe beektaa. Kabajaa naa godhe kanaafin taan iyyaaloomte magaalaa galteeti. Dubraas kanuma akka isaanii laallatanii. Kanaafuu tokkichaa kana meenarraa kana haayyachiisi gaa tokkichaa kana narraa. Yaa boo silaa'oo gaadhanaa dhiirumaa dhalatte. Yaa boo gurbaan kan dhiiroo silaanii waa bulfachuu ga'e silaa dhiiroo. Bulfachuu ga'e jira. Moosii wajji bulcha. Rakkoon qabuuti silaa isaan qannee bakka ga'e galturuu murmaa meenuma laallagamee dura afaan qullaa tattaa'inaati. Gattiinyee kan wal marannee maama keenya waa kana dhaabbatetti hin taatu dubbin yoo biyya jabduudha beektaa. Wajjaa sunas hin jamee dhaabbadhu afaan qullaan tattaa'isanii. Afoolanii xiyya fuullee. Mee bishaan qeessumaa tanaaf itti abbaa bishaan fitiif qeessumaa tana bishaan dhugganiiti kaawwa qotteessanii. Haateen jirtu har'aan tana. Namoonni jiru abbaarra. Akka jiru qeessumaa tanaaf bishaan karaanis illee kunuu maal isaan nama namaa barii abbaa maal taate. Qeessumaan hedduudha jechuudha godhatu siree foorsee nama hedduudhaan siree. Yaa wajjaa manguddicha kana manguddichi kun barkeenya yaa bo'aa bokkuu keenya ture bara abbaa waliin beektuu sanis akka kanniif hin jedhe. Dhugaa. Hayyee galatoomii gaa'e. Hayyee. Yaa maama keenya mee dhugaa gaamee. Itti jirra. Mana mama shintifeetan seeneetiin ficaanee seefi ati.
Mee dhugataa mee hayyamee aboo kaatiin haadhoorraatis dubbisee as deebi'aati gatattaa gaabee yooma keenya dhugaan qabsuu tattaa'i asin deebi'a. Deemaa. Tattaa. Sabbaa ibsaa maal taasisan jaarsa gandaara maqaanii suurii jiru maal isa inni kun amma borum maqaan kiyya akka ganda biraati haasoomu alatti haasoomu barbaadda shanaafatti ol kaatee intala keessa seenuu malee maaltu si yaada akka maal si yaada ushii taa'ee haa maali intalti gizee dhuftee akka nama baaraga qabutti intalarra utaalu ni hun beekuu hin jenne amma harkitee maali akkana godhachuu maali ooba kamiis jira dubbatu calma jeetiin ta'a insosso ushii taa'e insosso himiiti sana qaanyeesii insosso maal mataa hayyee Baasuma qabatee namni mangudummaa yeroo kara dhufaamee abboleeyyan rabbi namni jibaa harka qabateeti suuta ragaa jee quruu bishaan harka qabatee ossee nama narra soddaa jiru itti gaafateetiin yoo wal hin beeku kan jennaan akkasittiin beekadhu haada isaan keessaan abbaanis kan gubbaan keenya qabu dheerachaati naa dhufan jechuun manni uummata akkasumas manni walleenuu hayi ajaa'ibu walleen dirqii meeshaa shaayinaa seenii dhaabbatu ittiin gaafatee jiran. Abba, fulani. Waktu yang terjadi masuk. Ini ada ni. Ati jara gubbar wal bait ni. Wo jara tutur tani. Kamu tu jiru kana fasa. Ham nanjita wal bait ni. Yo wal bait ko fata namne kame duba. Mana hi? Yang kanya sina ban. Hubungan gubbar kana ini hari hari. Mani wal manu ya lor makana secara apa tani di. Siru fani di. Musik kota ni nebang ibra. Jangan be omar kita karagar. Yang kanya sih tay, wajar atau apa yang wanita yang tu sucian ada di. Sifini mayoni apa kerja dia ni kami serge siti nama dan takkan agar. Ama yang orang betul itu lah. Akhirat. Ibu saya tu mana takkan agar. Jangan riba uang kan ambil uang. Hayyan dari ekor bene. Dia betul atau kamu berbeda pada mati. Ini bene jadi sah. Isan je ni dia mati. Kamu habis sikap pada itu atau kamu berbeda pada mati. Kamu makan isra tu nami. Mangka Tatang kesulitan sih mana aja ni. Matenya fitu jirte nebar notis abshir وما تيمت وانا قلت لكم قبل التاني ما جبتني abshir ajiye gaya ma makanya baita danda bin tartiya wajin zubar da baita idan tartiya aruftan ga aye wani takkara kasi sam sinje kana ma wani sun duktanin wani danda tanan an marin tartiya disga akkuma beekamu waa sidaayis waa durriyyana gaatis uma beektaati akkasittiin siin jee maariin tartiyyaatis laal dhugumaa namatti faa beekadhu an sii galte lafa doora na bira jirtu laala deema guyyaa maariin tartiyyaatis siin jee kuma dhibbaan siin jee dhuuniti kuma dhibbaan jee maama keenya hin taatati maal taatan boo maal jette hai bahar kenya shanti timberlesan ka mamu kanya wanta dan aso ma bahar kenya iya maal jette sa kuma dibete akkana ga namni beekadhu dhuguma jitu walitti ma waduu godhee dubbatu miti beekadhu fuuldura walitti muraan namni haa bahar kenya gartee ganda biraatis deemnee gartee dubra biraa fuusisuun maan danda'e ture gartee kabajaateetis laaleetiin ganda kana gaarii jeesit dhufeeti kuma dhibba jetteessa akkas eega akkas taate gaa intala gaa fidiitii haa qaqqabatee ilaalu gaa gurbaan qaqqabatee haa ilaalu haa gatii gartee silattis maallaqa nu gurguruu deemta akkuma korbeessaa qaqqabatee haa ilaalu faa maa jechuu fayyadu Mahamad isa ilma namaa nu gurguruu deemtaa meetis ilma namaa nu gurguruu deemtaa miti bar dubbintu magaalaadha bar qaqqabatee haa ilaalu korbeessiree sii deemu tolti moo jal'aaba sii deemu magaala sii deemu bar mana keenya dhuftee barana kan qaqqabatee haa ilaalu jetta waan bareechuudhaaf mirga qaban maa ta'uti Mahamad odoo jettuu numaan qaqqabatee atuu bar laal yoo gartee dhugat deemne seeraan dhufne bar waajjirumtee irraa jirtu akkumatti dheerataa akkana seeraan dhufte namni seeraa akka dhufaa namni seera namaa dhufu gurbaa namni baricha akka qabateeti ragaa jee manguddoo ordee siif ilmi seerumaa tokkumatti warqa ol qabatanii wajjumaan maali boo maali seetan ashingulli seetan ijoolleeti mookullee killee bitachuu dhuftan seetan iseetiin hai boo killee lukkuu seetan dalatee kan akkuma dhufanii fudhatanii deeman boo wanni akkasiin jirtuuti maama keenya itti yaadiiti
gartee warra si kan nusa yoo harkatee deemu nage ati numaa akkuma ijoollee teetiitu yaaloo wajjin deemtee maa faras magaalaa ta'an ittiin galle hoo namni kan deema. Saba harka keenya boona arrabsu jirtaa boo. Arrabni si xiqqaataa usula wallahi akka deemu jirtu kanaan sila kan nuti guggubanii numaatu maama keenya urgaa barbaadde numaan namaa si yamma dhawu numaa dubbii kana irratti. Kabajaanis hojjaasoo jira gartee heera guuttachumaa fi mariidhaaf si dhufe malee taman guddootis waa dadhabeeti miti waa sammuu gartee hanqa kanaa dhabeeti miti keessa qottee numaa intalti akkuma dhibba jettee tirfii unatti haasawaa jirta adeem faras magaalaa wajji galii ijoollee ta'e hojjetteen arrabsu jirtaa bara. Kun arrabaa miti. Kabajaan teenya kana. Kun arrabaa miti hin jee kun adeemsa keetii irraa eegalu seegaltee dubbiin kun adeemsa keetii irraa ilaali adeemsa keetii ilaali anaas ilaali. Achi booda intalti asiraa jira. Abaan irraa dhiisa. Intalti kuma dhibba birille seete Monaaliisa seete. Abaan intalti bara shanyii beekanii barboo. Kuma dhibbaatti ilaalladhu ka'ee abbaa. Faras magaalaa irraa dhiisa kamraa'e. Daldala kamta faras magaalaa irraa dhiif hin jee. Daldala kee faras magaalaa irraa dhiif. Hundi isaaniitu. Kan kabajaa fi godhe tirfii haasa'u hojjetaati. Bakka keenya nama fiiti jeetiin sirraa osu jira amma boodeef kabajigaa. Bar gurbaan kiyya jallaa ijoollee faras magaalaa hajjettu gurbaa nageeyaati kuni if kabaja kaasa ijoollee teetii irra jila seete ijoollee jajalloo barnutumaatu kabajaa si godhee ijoollee kabajaa qabdu jenne malee ijoollee teetu iyyaalummaas faras magaaluma san oolti quba qabdaa hime. Si wajji qaba. Aboo ijoollee tiyya daddaragee wajjin faras magaalaa irratti agartee gurbaan maal hojja aboo jallaan ijoollee teetii ijoolleen dhaqaajatu ijoollee tiyya takka masgidee raawwatiin baay'ee deemnu raasuma. Awwa dhagee isaati quban qabdu deemtee yeroo haafuu malee dhaalkan galtaati. Walquban qabdu walduwwaa laga dheeyite jaanii waan isaan si booda hojjechaa jiranii dhamaa abada. Ati quban qabduuti ooyiruu haaftee deemuu jirtaati. Ijoolleen teessii booda waamee hojjechaa jirtaati.